Sambuudonni kan waraantani maqaa Yesuus Kiristoosiin sin dhaheera. Amma kaasa dhaama. Isaanirra dhaama. Wanna isaanirra dhaama. Isaanirra dhaama. Maqaa abiddi sinitti qabatu. Mana kee teessee waraaniin. Lafa teessee waraaniin. Gara teessee waraaniin. Maqaa Yesuusiin sin dhaheera. Amma kaasa dojilatti dhaama. Dura buutee gaggeeturra dhaama. Dhaama. Kata urra dhaama. Bifa murra dhaama. Waliin kata murra dhaama. Maqaa Yesuusiin dhaama. Rookana kaasee hafuurri qulqulluun dirree kanarra lafa gaara nuuf habuufas. Hojii kee nuuf hojjedhu. Sitti laanneerra. Sagantaa keenya sitti laanneerra. Ulfina kee mul'isi. Waan haaraa hojjedhu. Seexana nurraa gombisi. Diraamaa nurraa gombisi. Qilleessa lafa isaatti nuu qabadhu. Sitti laannee baana. Si baanee noo jalqabamu. Maqaa Yesuusiin jalqaba amma dhuma isaatti. Namni tokko illee nu jalaan kufin. Ijoollee nama jirutti iddoo jirutti harukutamu. Nagaan kee nurtumaa gochuu danda'u. Ammaa kaasee maqaa Yesuusiin ijoollee kanaa wajjin haa ta'u. Sammuu isaanii abiddaan tuqi. Hojii isaan hundumaa irratti darbii. Sagantaa ta'u hundumaa sitti laanneerra. Dirree kana irratti ulfinni kee mul'atu. Gammachuudhaan nu xumursiisi. Gammachuun jalqabneerra gammachuun nu xumursiisi. Bara irratti ulfaadhu. Yeroo kana booddee hundumaa isaatti nu geggeessi. Maqaa isaatti nu jaallatte ilma kee Yesuusiin ameen. Ameen.
Waaqayyo tokko. Amiin. Baga ayyaana mucoolii kan bara 2017 nagaadhaan geessan. Sirna sagadaa kan sanbata guddaa yeroo itti waliin eegallu ta'a. Faarfannaa galata Waaqayyoo irraa faarsaa 66 faarfachuudhaan ni eegalla. Hundumaa kan dandeessu yaa gooftaa araara qabeessaa ayyaanni kee dhalootaan gara dhalootaatti jiraata. Yaa Waaqayyo ati obsa qabeessaa fi danda'aadha. Warra qalbii jijjiirratan hundumaaf cubbuu isaanii fi yakka isaanii hin ibsa. Nuyi si yakkineerra si durattis cubbuu hojjenneerra. Sababii kanaaf nu yaada jaalala kee fi gaarummaa kee argachuudhaaf kan hin malee taane. Yaa gooftaa nu faraadhaan malee jaallattoota ta'uu keenya nutti hin lakkaa'in. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya isa qulqullaa'aa maqaa keetiif jettee nu gargaari. Nu fayyisiis. Jireenya keenya cubbuu keessa kutte akka qajeelfannuuf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa akka argannuuf ayyaana hafuura qulqulluu keetiin nuuf kenni. Waaqayyo abbaa keenyaa nu maaliin jenna. Waaqayyo abbaa keenyaa nu maali, cubbuu keenyas nuuf dhiisi, jireenya bara baraattis nu geessi. Ameen. Cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenyaa fi yakka keenya nuuf dhiisa. Jal'ina keenya hundaattis nu qulleessa. Walii wajjin gooftaa nu maaliin jenna. Gooftaa nu maali. Waaqayyo uumaa nu maali, Kiristoos fayyisaa nu maali, Waaqayyo qulqulleessaa nu maali. Galanni Waaqayyoof Waaqa irratti, lafa irrattis nagaan namootaaf jaalalli gaarii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha.
Amen.